Nama kira kisah sagalati. Akka ajaa'ibatti. Bareedaadha. Thank you. Kophaati jetti dhiifama sii godhu takka ammoo waltajjii cufaa anumaa feetu qofti wajjin teenyee haasoyinee miidiyaa irratti gadhiisu yoo haala sanii akka deemu taate gaafiin hawaasaa gartee hin haftu waan taateef kallattumaaniin ija hawaasaa duratti si dhiheessee hawaasinillee yoo gaafii sirraa qabaate yoo qurrama qabaate wanti nan gaafadhu tabiraa wanti narraa hafe yoo jiraatu taate isaanillee kallattiin haasi gaafatanii jeetiniin gamanatti as fidee haasawoo kana keessa yaadni xiyya tokkolleen hin jiru fedhiin xiyya takkalleen hin jirtu wantiin ani gaafadhu waan gaafii hawaasni duraan gaafachaa turee fi wantoota gartee inni dheengadda viidiyoolee jiran keessatti dubbatee ture qofa dhaabbadheeti waa gaafadha malee yaada mataa xiyyaa takkallee itti ni ta'u ammallee isaafillee irra qabuun barbaadu isaafillee bobaabanuun barbaadu waa takka isaafi isin qofa ol garsiisuu dalagaan xiyyaan sanii isin ammoo waan nan gaafadhu irratti yoo wanti hafe jiraatte gaafii xiyyaan alatti gaafii teessan komentii jedhanii barreessitanii gama boodaa irratti immoo carraa isinii kannee bifa gabaabaa ta'een gartee yoo gaafattanillee bareeda akka yeroo guddoo isinitti fudhanne akka wanta hin jenne taa sadaffaa wajjin sidhaama barbaadu dhimma kana irratti gartee kirikiriidhaa fi wal arrabsuun wal loluun taa akka duraan dabarte lama darra deebitee akka uumamtu hin barbaadu mana kanatti akkasitti hubadhaadha. Kallattiidhaan itti seennaa jechuu gara gaafii deebisaa keenyaatti. Shaarmaarkeet sirma dhageessaa imma? Sirriitti hin dhaga'e. Okay, bareedaadha iyyee taate. Tole. Ayyee. Duraan dursee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanneen guutuu addunyaa biyyoota garaagaraa irraa teessanii nu daawwattan hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan isiniin jechaa kan irratti argamnu kun TikTok kiyyaa miidiyaadhaa miti afaan miidiyaa na bari'aam soorii warri follow hin godhanillee namoonni haarinoo jiraattan TikTok kana follow godhaadha taaptaappillee akkasuma waan barbaachisu hundaa'u itti muddaan isiniin jaa kallattumaan gara gaafilee teenyaatti achi dabarraa jechuudha. Tole Shaarmaarkee haasa'uma dheengaddaa seera dhaabbadheetiin gaafii teenya eegala taan ammoo suutustaan akkasitti deemnaa jechuudha. Viidiyoo dheengadda garteesii fi jaalle Mikaayilii fi hangaatuu dunii wajjin haasawaa turtan mana anneetuu keessatti waan takka dubbattee turte hoggaa jaalle Mikaayil sitti dubbatu wanti ati dubbattee turte oromummaa hojiin arkanne malee nasiibaan hin arkanne jetteeti dubbattee turte Shaarmaarkee. Gama biraatiin hawaasni keenya bal'aalleen gartee gama kanaan gaafii guddaa kaasaa jiranii Shaarmaarkeen gartee Oromoo miti hajuu jira Oromoo juu jira gaafii hedduutu haa jira atilleen hojiin arkanne dhalootaan arkanne hin jenne waan kana gartee ifaa bilisatti akka adda baastuuf takkaffaa Shaarmaarkee Oromummaan hojiinne arkamti takka lammaffaa akkuma hawaasni siin jechaa jiran san ati Oromoo miti continue. Durarratti diinaawwan TikTok keetirratti naafeertee uummata kiyya kan hedduu na jaalatu wajjin waliin fiduu keetiif guddisee galatoomiin siin jechuu barbaada. Hawaasa kiyya garuu kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa jiru kan hojii kiyya hedduu jaalatu akka ajaa'ibatti mufachiiseetiin jira qalbii cabse waan isaan irraa hin eeyne keessaafuu jechoota safuu afaan Oromoodhaatiin miidiyaadhaan dubbatamee hin beekamne yookaan jecha safuu afaan Oromoodhaa hin ja'amne dubbachuu keessatti dhugaa rabbiitiin siinjaa ani maal jee akkaan isaan dhiifama gaafadhuun beeku akka rabbitti illee namni waggaa dhiifama jee dhiifama namaaf godhuun rabbiin illee nama dhiifama namaaf godhe dhiifama godhaa fi jeetiin amanaa jechuudha. Kanaafuu uummata Oromoodhaa bal'aa kana jechan taane jecha lafatti namaan hin jenne takkaa umriiti. Aaraan butamee jeetiin jira uummata Oromoodhaa hedduu takkaan dhiifama gaafachuu barbaade jechuudha. Itti aansee ammas warra Nasihaa Ziyaad qalbiidhaan cabse jechuun haasawa kiyya keessatti xiqqoo dongoraa uumame awwanni achirratti jechuu barbaade diinaa olii olitti kan caqastan taate gurbaa saahiba kiyyaa Jaal Mikaayiliidhaan ati ragaani qabdaahi lakkoo ta'u ani garuu ragaan hin qabaadha kan hin jee ragaan qabaa lakkoo akka taate
bulchiinsi dhaqee akka dubbisee ragaan qabaa yoo gabaabduu keessatti oduu gammachiistuun as baanaa yaadni kiyyasan ture beeyte. Kanaaf diinaawwan waliin dubbachuu barbaada. Chadeem qabxiilee ammaati kaaste kana suutaan itti deemneeti gartee ifa godhaa deemta. Gaafii irra naati xiyyeeffadhu gaafii reebusan wanti ati maqaa gaafiin reefu ati nagaafatte kun Sharmaarkeen Aadam umrii daa'imummarraa jalqabee amata 12 irraa eegalee aartii afaan Oromoo baratee afaan Oromoo barsiisee afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee afaan isaa kan jalqaba afaan Oromootiin afaan kiyya jalqaba ani Oromoodha dhibbatti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa wanni beekuu qabu Sharmaarkeen arraas borus Oromoo irraa dhalate Oromoof jiraata Oromoof du'a uummanni Oromoo qaba arraas borus Oromootiif jiraata jechuudha diinaa. Kanaafuu na dhageeffadhu wanni guddaan beekamuu qabu asirratti haasoo kiyyasan gubbarratti Oromoo hojiin harkan yoggaan hin jiru maal jechuu barbaadeeti namoota gariitii jira ka amma fakkeenyaaf ani Oromoodhaa jechaadha Oromoo miidhus ni jira tokko. Kanaaf ani hojii kiyyaatu Oromummaanaaf kan hojiin an hojjedhe jechuurraa. Kanaaf uummanni kiyya akkasin naa beekuu qabaa diinaa ol kiyya kan akkanatti barsiisa. Bakka kanatti gaalaa lama gaafiin ansi gaafa irratti illee gartee Oromummaa hojiin harkannee jettee dhugaadha namni tokko kana beek namoonni biraallee hedduutu jiran namoonni aartii Oromoo keessattis ta'e qabsoo Oromoo keessatti illee wareegama gurguddaa kafalanii qooda gartee hawaasni qabu wajjin qabaachaa jiran hedduutu jira warri dabareellee hedduutu jira. Asirratti ammoo gaafiin hawaasaa gaafiin jalqaba gartee namni irra deddeebiidhaan kaasaa ture. Sharmaarkeen Oromoo miti akkatti gartee Oromoo ta'e ifa nuuf haa godhu waan jiru. Laalamma Oromummaan gaafii kana miidiyaa shakkoo irratti yoo rabbi jee bal'inaan dubbachuuf waan hin deemuuf jecha bal'inaan ragaa wajjin kanaafuu gaafii kana akkasin naa obsi. Tabiraa na gaafadhu. Gaafiin gaafii hawaasaati yoo kiliir gootillee bareedaatillee nama tuutee turte. Lakki bal'inaan miidiyaa guddaa irratti hin dubbachuuf waan hin deemuuf jecha jechuudha. Kan akkasin naa hubadhu jiinaawwan. Gaafiin asi gaafachaa jiru gaafii uummataati gaafii daawwattootaati malee gaafii xiyyaa miti. Daawwattoonni ammoo yaada kana yoo deeggaran yoo morman illee koomantii isaanillee harkaatiin jira. Ati silaawaan kana ifa gootee lakkii ani Oromoodha. Lakkii ani Oromoo miti. Irratti bilbila dhiisa. Yoo akkasitti addaan baaste daawwattootaaf illee bareeda gaafuma hawaasaati waan taateef. Yoo kun hin taane ammoo bira dabarra jechuudha. Garatti aanutti. Shaarroo as deebi'e bilbilan kaasin bilbila cufi. Bilbilan ajira hain. Tole dhiifama. Bilbila asirra bu'u. Diinaawwan itti fufi gaafii ta'e. Ayyee. Gaafii amma na gaafattee barsiifimeetiin jiraa miti tanaafuu bal'inatti waan hin ragaa ibsuuf jecha gaafii biraa na gaafadhu. Ayyee taate galatooma. Kana isiniif hin dhiisa warri daawwattoota keenya warra jala jirtanii dhageeffachaa jirtan hunda keessanuu gaafiin inni lammaffaa waa'ee gartee nasiyaa irratti waa dubbattee turte warree futuucas jechuudha. Nasiyaan ulfa garaa qabaachuu ragaa ni qabdaa jaallee jettee viidiyoo irratti waan ati viidiyoo irratti dubbattee siin gaafachaa jira. Ragaa ni qabdaa jaallee itti gaafattee ragaa qabaachuu ulfa lakkuu garaa qabaachuu si ammoo viidiyootu jira tan hogganaa waajjira paartii biraayinaa. Waasammaa dhaggeeffatu ati ragaa ni qabdaayi. Ani immoo ragaan hin qabaan jeeni barka isiin garaa qabdu akka isiin lakkuu garaa qabdu an ragaan qabaa. Ati hoggaan ifi dubbattu ragaadhaan dubbadhu jechumaa fi nan dubbisan haase jechuudha. Ani immoo achirra dubbadheetiin jira. Ani akka isiin lakkuu garaa qabdu ani ragaan qabaa. Sigalee an ragaan hin qabaan jee beeyte. Kanaaf akkasii jeetinaa bakka kaanitu irraa muramee akkasii fasii magaalaa keessa. Ragaan kee maali eeyyee gargaa qabaate? Ragaa akka isiin lakkuu qabdu. Anniin beeka gaadha qubaan qabaa jechuudha. Qaamaaniin bira jira. Qaamaaniin wal agarree tanaan duraas faayinaansii ulaa dura isaanii dhaabbatu jiru kantiibaa barbaaduudhaaf. Arkee ol naqee wajjin deemee waajjiroota hunda gaggarsiisee kantiibaan hin jiru hoggaan hin jaan ulaa duratti illee poolisni gizee isaan dhorku. Natti himanii poolisicha sana akkamitti dhorkitaanii jarri kun warra ilma lubbuu dhabee je'ee isaan kana akka dhiifama gaafatu hunda godhee mana abbaa gadaas ta'uu qabna jee mana abbaa gadaas illee geessee. Wanta edammeechaa jiru sirriidhaan bakka kanatti gartee wantiin akka addaan baastu barbaade amma kun waan faamilii isiitii wajjin wal argitee gartee walitti dhufeenya isin qaban ibsaa jirta kana gama boodaatti illee isin gaafadha.
waa'ee ragaa ulfa nuti ragaa qabnaa jechuun kiyya mirkaneeffannee nuti ragaadhaan haasa'u jirra. Ati garuu tu ragaadhaa hin qabduudha. Ati ragaan qabduus ta'e haasa'inidha. Kan hin jechuu barbaadee jirti. Nuti ragaa qabna. Nuti ragaa qabna. Akka isiin ulfa garaa qabdu. Nuti ragaa qabna. Ati immoo ragaan ati qabdu yoo jiraate fidiidha kan hin jechuun isaa. Kanaafuu nama godhu nasiyaa ulfa waggaa lamaa osoo qabdu du'uu isiidha. Ani ragaan hin qabaarraas borus taalaan. Kanaafuu ana akkasi feeniin dubbadha. Ani yaada keessatti fudhachaa jira shaarmaarkee kiyyaa. Tole uummanni kiyyaas akkasi naa uffatu. Abbalaal miira isaa singalini anaasi qofaa wanti asi gaafa dulleen ifaa just akkuma anaasi qofaatti gartee kan haasoynu amma ragaa laal gaafii irratti akkaataan itti gaafatte ragaa ni qabdaa jaallee jetteen viidiyoon ni jirti amma akkaataan itti gaafadhe diinaa ol dogongora tokko dhiifama guddaa uummata gaafadhe warra nasiyaatillee gamanumaan dhiifama akkanaa godhan. Harruu kiyyaa ati gaamma nama gaazexeessummaa gaafa nuti ijoollee gaafa nama qofoon kaatin nama hojjechaa ture dirree TV FM dirree keessa. Garra guddaa jechuu keetimi haa jechuu. Lakkisa koo adeemsa haasawaa agartee moorana caalaa beektaa waa hundaa kan deemanii. Abshir maara koon qabu wanti gartee ragaa ni qabdaa waggaatti churatti wanti san hin jiru. Akka waan jettuu fakkaatti amma miiree ragaaniin qabaa eegeette shaarru ragaa qaba garaa qabaachuu isiidhaa sanii faamilii isii qaamaa wal harkitee osoo hin ta'ini ragaan ati qabdu waraqaa mana akimaatiin deeggaramteedha moo shaarru moo nasiyaa osoo isiin hin ajjeefamin dura nasiyaa beeyta. Eewwaas ani ulfa ilmaan lama garaa qabaachuu isiidha akka gaaritti akkaniin beeke warreen isaanii wajjin jiru qaama dhimmi ilaallatu isaanirraa sirritti ragaa qabatamaa qabaadheetii jechuudha. Kanaafuu kanaan mirkaneeffadhe. Keessattuu warri isaanii akka gaarii irra deddeebiseetillee naaf himee jira. Akkasitti ragaa san qabaachuu danda'e ulfa daa'imman lama akka qabdu jechuudha. Kanaafuu diinaa wal akkasiin naa hubadhu. Taate shaarroo kiyyayyee gaafii itti aanutti achi dabarra. Silaa kanaa hojii wal qabatee gartee gaafii nan si gaafachuudhaaf yaadeetu jira. Ammoo akkaataan gartee ati achirratti dubbattee fi akkaataan amma ati itti asirratti deebistee ulfa qabaachuu si ragaanii qabdaa jettee turte amma immoo ani ragaaniin qabaan je'ee jettee garuu ammoo yoo ilmoo sangaraa qabaachuu baatte silaa isiin mataa isiitti ajjeefamuu qabdii takka ammoo hayni si erga jiru. Akkamitti unkaan isii dhiisiitii abbaan fedhee lubbuun nama takkaa bahuu hin qabdu yoomiyyuu taanaan. An hangamaayitti wareegama barbaachise isaan cinaa dhaabbadhee abbaa nasiyaa ziyaadiif ilma ta'uu akkaan hin qabu ammallee kun uummata oromootiif wa'adaan gale jechuudha. Hayyee wahuma kana wajjin wal qabatee wama jechaasii kana wajjin wal qabatee sooshaal miidiyaa kanarra guyyaa afuran dabran kana namoonni hedduun sagaleenis tiktook laayivii irratti haasawaa turanii karaa feesbuukaatiinis barreessaa turanii shaarmaarkeen qaama warra nasiyaa ajjeeseeti isaanii wajjin jira gurbaan nasiyaa ajjeesee fi inni shanyii takkaa balbala takkaa ajaanii irra deddeebiinii hoggaa dubbatan dhagayaatiin ture viidiyoo illee ni jirti waan kana akkamitti fagootame. Wallaahi wabillaahi ani nama ajjeesees hin beeku ani qaama warra nasiyaati arraas burus qaama warra nasiyaati malee warra ajjeese kaan bilaas dhiyaqa hin beeku eenyu akka taanis hin beeku namni hin beeku warra nasiyaati arraas burus isaanii wajjin hin jira wallaahi wabillaahi. Eenyu ajjeese jeen? Okay qaamni ajjeesan eenyutti iyyatti? Aboon qaama ajjeese qaama mootummaati kan akkan dhigeeti. Qaama mootummaati redhawaati moo haa ajjeese qaama kamire? Qaama mootummaa naannoo Somaaliyaa akka ta'e haa dubbatamee jiraame kun. Okay. Saniifooti qaamota isa ajjeesan wajjin jechuun wajjin hojjettaa osoo hin ta'in dhiiga qabaadha wanti na jee malee. Dhiiga takkallee akkaniin qabu qaama warra nasiyaa wajjin hin qabu. Diinaa arras barus isaanii wajjin hin jira. Arras barus. Thank you. Gaafii ta'e jettee ofuma. Atillee guddiseen si galateeffadha. Yoo rabbi jee sagantaa bal'inaanis akka gaariin ni haasofne diinaa ol keenya. Taate akka jette viidiyoo irratti waan nuti keessaan dalagaa jirru quba qabdaa jaallee jettee ni turte. Eewwaas joollee keenyaa jira. Gaafii naafetu gaafii fitaaf. Nuti wanti warri laal bakka nuti jette sanii fi waan dalagaa jiru bakka san gaafii lama nuti warri jette sii fi eenyu wanti dalagaa jirtanoo maali?
Eewwaas nuti hoggaa siin jiru ijoollee teenya tan artistoota wanni godhaadhaa jirru dhimma nasiyaa kanarratti bulchiinsi maal godhutti akka jiruu fi dhimma kana akka dafanii fituu qaban keessattuu gizee hunda sooshaal miidiyaa irratti gizee agarru dhimmi kun xumuramee mirgi isaanii likkitti eegamee gaafiin isaan gaafatan likkitti gaafii isaanii gaafii sirriiti gaafii kanaaf deebisaa gahee akka harkachuu qaban nuti puush godhu jirra hanga dandeenyutti mana abbaa gadaas dheegaa bulchiinsa biraas dhagaa godhu jirraa jechuudha. Waa'ee gartee amma dhiigasii amma kaasite kanarratti mana abbaa gadaa dheeyinee isaa wajji wal qunnamnee jirra jette yeroo meeqa mana abbaa gadaa dheeyite ati fakkeenyaaf akka mataa keetiitti eenyu fa'aa wajjin dheeyitee bakka san ani namoota bakka san dhaqanii amma kana ragaa wajjin sii fida nama sanillee yaammadheetiin sii fidaa jechuudha miidiyaa irratti asumarratti hubachuun hin danda'amu waan ta'eef ijoollee jireette. Ayyee mana abbaa gadaa tanaan dura isaanumaa wajjinuu isaanuu fuudhee geesseen hin beeka itti aansee ammas obboleessa kiyya dursaamit isaan fa'aa wajjin deemee dhaqeetiin jira. Deebi ammas saayibboota kiyya kaniin maqaa tuquu hin dandeenye isaanii wajjinis dhaqee mana abbaa gadaa wajjin bira deemee akka inni nama tokko tokko ilaalamma nama tokko tokko ani niin beekan ma ijoollee sanii naa himte viidiyoo illee ni jirti meel isaan keessaa mee nama tokko naa tuqe mee nama akka ragaatti. Fakkeenyaaf amma akka khaliifaa fudhachuu ni dandeessa. Khaliifaadhaa wajjin wanti mana abbaa gadaa dheeyitanii fi dhimma nasiyaa kana moo dhimma biraati amma dhimma biraa irratti illee gartee yeroon dheeyitanii jirti dhimma kana irratti dheeyitanii abbaa gadaatii wajjin waan haasofitanii jira shaamaa kiyaayi dhimma nasiyaa abbaa gadaa wajjin haasa'uudhaaf dhimma kana irratti abbaan gadaa hin turre garuu namoota achi wajjin jiranii jira abbootii gadaa wajjin haa jiran isaanii wajji garuu haasofnee jirra. Abbaa gadaatii wajjin haasofne abbaan gadaa hin jiru nuun jaanii ture haa guyyaan hin dhaqu jechuudha. Eenyufaadha warri bakka san turanii warra abbaa gadaatii gajjira keessaa? Maqaa isaaniin yaadadhu siimuun hin dandeegaa guyyaa biraa. Okay ayyee. Tabiraa viidiyoo seeratti wanti jette takka sabaaf sablammii walitti hin buusinaadhaa jettee sabaaf sablammii walitti hin buusinaa warri jetteeni namoota gartee waa'ee nasiyaa gaafatu warra achi sibira jirurraa kaasee hanga gubbaatti warra jiru jechuudha warra biyya keessaas biyya biraatiis warra jiru guutuudha. Sabaa sablammii kan walitti buutu erga namni ajjeefame booda haqa isii gaafachuudha moo namoota isii ajjeesu. Okay, diinaa'uun laala asirratti sammuu tasgabboyteen qalbii tasgabboyteen yoo dhaggeeffannu taate sabaa sablammoota wali buusuun mirga gaafachuudhaaf mirga nam takkaa gaafachuudhaaf nama wajjin osoo hin taane tasgabbiidhaan akkumaan reefuun tana dubbadheetti tasgabbiidhaan waan barbaachisu hundaa'u bulchiinsa keenya namoota qaama dhimmi ilaallatu gaafachuu ni dandeenya. Sabaa sabnoota waliin buusuu garuutu akkanatti gaarii miti jechuma an biyyi teenya dirreedhaan biyya teekumsaa akka hin taane nagayaan akka wanni nama bu'ee galu lubbuun nam takkaa akka waa takka hin taane nama jaalatu keessaa tokko waan hin ta'eef kanuma kan hin jee'u barbaade. Egaa fi kiyyallee ni faa shaarroo kiyyaa erga namni ajjeefame booda haqa namaa gaafachuutu saba walitti buusuudha moo nama magaalaa san keessa namaa namnummaa lubbuun namaatu takka bahuu hin qabdu namni amma gaafsan rakkina kana uume qaama mootummaati. Hanga dandeenyutti qaamni mootummaa keessa namoonni jiranis akka sabaa fi sablammoonni walitti hin buuneef isaanis gumaacha gama isaanii godhuu qaban hawaasni keenyaas akkasuma gumaacha godhuu qaban yaada jedhu yaadni kiyya gabaabdumatti san. Hayyee taate sabaa sablammoonni ammaan tana gaa haala amma jiru kanatti walitti ni bu'amoo walitti hin bu'ettee yaaddo wanti kana si gaafattee fi michoo san qaama biraatu ajjeese jettee qaamni ajjeesan hanqa ammaatti qoratamee ifan baadee baatii sadii keessa jirra haala amma jiru kanarree sabaa sablammoonni walitti hin bu'u yaaddoon takkaa sodaan ati gama kanaan qabdoo maali? Obboleessa kiyya diinaa ol. Gaafii mootummaa gaafachuu qabdu na gaafatte anama booda waa'ee artii na gaafadhu sa'ee baqiyya ani waan hin dubbatu laali waanuma ati jettira dhaabbadheetiin siin jee sabaa sablammoota gaafii walitti hin buusinaa waan jette amma micoon ajjeefamtee micoo namni ajjeesee gartee biyyee jala buuse tana haqasii gaafachuun sabaa sablammoota walitti buusuudha shorti dhiyoo kee. Dhimma isii gaafachuun akkamiin walitti buusuudha nutu gaafachuu jirra. Nutu gaafachuu jirraa bar. Viidiyoo irratti kasattee bar viidiyoo. Isaa waan biraati amma laal diinaa ol waan ati hin beeknee jira. Anamma hawaasaaf kana dubbachuu hin barbaanne. Kanaafuu ani mirga isii gaafachuu yoomiyyuu taanaan nuti illee jee barreeffuun tana hanga dhumaatti wajjin jirraa isaanii wajjin. Ani abbaa nasihaatiif ilma har'arraa eegalee quba qabadha. Ilma waan barbaachisu hunda cinaa dhaabbadhee antaraan duraas obboleettii siidaa rahmaa
bilbila kannee fi bakka barbaachisu si wajjiniin deema. Hanga xumuraatti isin wajjiniin tura hanga wanni dhimmi isii kun goola bonutti isin wajjiniin jira jechuu kiyya isinirraa mirkaneeffachuu ni dandeessaa jechuudha. Kanaafuu obboleessa kiyya akkasin naa hubadhu. Ayyee shaarroo kiyyaanii gaaffii na si gaafachaa jiru ammallee irra deebiitiin si ibsa. Waan ati viidiyoo irratti dubbattee fi yaada hawaasni kaasu qofaan si gaafachaa jiran gaaffii dhuunfaa kiyyaa waan na fakkaate takka keessan gooneen qammaatti. Hanga xumuraatti ta'e keessaan godha jee yaadu. Meebii bakka takka takkatti bakka ifaatiin godhanitti qofa ittiin daddabalee tumaan si ibsee akka deebistus godha. Ayyee tabiraa yeroo gabaabaa booda oduu gammachiisaadhaan gabbahuu deemnaa dhimma na si'a irratti. Mi'oot taatee jirta. Irra bilbila mi'oo soorii. Irratti hin bilbilinaa jira keenya. Irratti bilbilamaa jira ayyee shaarroo deebite. Tole Diinaawol gaafuma ammaree gosa irra dhaabbateetti si gaafadhe oduu gammachiisaa dhiheenyatti dhagahuudhaaf oduu gammachiisaa yoo rabbi jee bulchiinsi dirree dhawaa isaaniif waada galee jira. So baallama qabatee jira jechuu kiyya baallama san keessatti waan gaariitu jira waan jedhu abdii guddaa waan hin qabuuf oduu gammachiisaan as baanaan jeemi gaafuma as baanee dhageessa haa Diinaawol kiyya ammaan tanaan akkamittiin dubbadha. Ayyee kuni oduu gammachiisaa dheetteen yaadda baallama qabuun gaafa micoon jalqabaa ajjeefamte. Baallama miti baallama irratti wanni godhamu deemuu baanaa bara. Namni finish gaafi haasa'e gaafa jalqaba gartee isin ajjeefamte hooggantoonni hundi qaama maatii bira deemanii achitti dubbisanii turanii wanti gartee hojjetame kun nullee nu gaddisee jira torbaan takka moo lama qofa nu hannaadhaa jaaniitiin biraa deemanii achiin booda guyyaa itti aanullee dhimma sana irratti baallamni biraa qabame kuni baallamni baallama sadaffaadha jechuudha akka faamiliin nasiyaa himtutti baallamni kun oduu gammachiisaa dheettee yaadda shaarmaarkii an baallamni sirra bilbilamee jira. Ittiin bilbilina dhiisaa jira kan ittiin bilbilina. Ittiin bilbilina dhiisaa ani waan hin gaafadhu hoggaan fixadhe booda akkas carraallee isiniif ilaalta. Dhiifama gaa dhimma fardii waan ta'eef kunis kan inni haasoo jirus fardumaa sila firraa cufu malee waan hin ta'u beete dhiifama bilisa xiyya. Nama kumaa. Oduu gammachiisaa baallaman baanu ani baallamni oduu gammachiisaa miti. Laal Diinaawol dubbiin dubbii siyaasaati beektaa wanni guddaan namni har'aan tana rakkoo guddaa kana uume liyyuu hailii naannoo Somaaleeti. Liyyuu hailii naannoo Somaalee immoo kan gaafachuu danda'u federaala akkasumas deebiiti akka gaa hubannoo qabnutti bulchiinsi dirree dhawaa immoo yoo federaalii hin gaafanneef seeraaf dhiyeessee bifa saniin kan ittiin deemu jechuudha. Tanaaf kuni dhimma siyaasaati Diinaawol kiyya. Ani oduu gammachiisaa kan hin jee waan gaariitu as deemaa jechumaa fi beektaa waan gaarii bilbila hoggaa asirratti bilbilame numa cufi rakkoon qabu numa cufi. Ammoo nu bakka amma cufu eegalee sin jira. Anuma asiin silaalaa jiruu beektaa achii sirratti wala namni kan jechuun akka dhiyaatu siif hin galtu silaa hanqaa ta'e toobsu qaba ammaa yoo jalaa kaas ta'e asirraa baataati wayii si himuu barbaada akkasii namaa himaaree namni asirraa si baasee namaa si dhageeffachaa jira waan taateef cufi irratti bakka kanatti laa shaarroo kiyyaa akkaataan yeroo sanatti dubbachaa turteetu jira laalamma viidiyootu jira atillee inni beektaa. Amma Diinaawol yaa obboleessa kiyya waan takkaan siimaa miti waan takkaan siimaa miti. Wanni ammaan kana nuti asirra dhaabbannee haasa'u jirru maali? Dongora guyyaa sanii irratti ani mootummaatii miti mootummaatii miti. Wanni ati beekuu qabdu mootummaa miti an hawaasaati akkasuma akkasii miti. Waan dheengadda uumame san uummata Oromoo dhiifamaan gaafachuu barbaada. Akkaataan ani itti dubbadhe dogongora. Jecha safuun dubbadhe jechi safuun sun hundinuu allafat dubbadhe hin beeku. Kanaafuu rabbi jecha uummanni Oromoo dhiifama naaf haa godhu. Kana gaafiin tiyya bakka wanni jechuu barbaade wanni naan miidiyaa irratti dubbachuu barbaadu Diinaawol kanuma qofa jechuudha. Gaafi biraa mootummaa gaafadha Diinaawol. Diinaawol kana booda mootummaa gaafadhu an uummata Oromoo dhiifamaan gaafadhu. Haasa'u makee qofa irra dhaabbadheetti malee hanqa ammaa ta'u. War haasa'u kiyya irra dhaabbattee haasa'uun kiyya gaafsan likkitti hin dubbanne dongoraan jee miti. Dhiifama naa godhaa uummata kiyya.
haasawni keessan gaamma shaarroo yoo dogongorate namni danuun si dhageeffatu kun dhiifama hoggaa nama gaafattu yaada keessan kiliir gooteeti dhiifama nama gaafatta malee yaada kee osoo kiliir hin godhin dhiifama namni si godhulleen waan jiru natti fakkaatu qayyatti yaada kiyya bar kiliir godhee bar diinaawul yaada kiyya kiliir godhee bar obboleessa kiyya maal jeetiin godhe ani waniin hin dubbachuu barbaade achirratti odeeffannoo gahaa qabaannee haa dubbannu waan jiruuf anuti odeeffannoo qabnaa sanumaan jechuu barbaade akkaataan itti ibse immoo dogongora ture. Tanaafu uummanni Oromootis faamiliin Nasiyaatis hundi isaanii rabbiif jecha dhiifama naaf haa godhan an ilma isaaniiti. Tanaafu balleesseetiin jira rabbiif jecha ammas irra deebi'ee dhiifama ani isaaniin jaa atillee obboleessa kiyya kanarra xiqqaa dhiifama. Dhiifama ani tagama kiyyaa gartee waan hawaasni qabuun qaba yoo hawaasni keenya dhiifama sii godhe anillee dhiifama sumaafiin godha wanti addaa hamtuun anaasiitu jirtu waanuma hawaasni dhagee ammallee waan mugisan teerraayin si gaafachaa jira malee waan san duuba jiru takkallee si gaafachaa hin jiru shaarroo kiyyaa ammoo hawaasa keenya nama kumaa fi 700 kazzara taa'ee si dhageeffatu kana gartee suuta tasgabbiidhaan waan namni alaa bilbilaan si bilbilee siin joofa kana dhiistee gama siyaasaa keessallee seenuu baattee anillee gaafii siyaasaa sin gaafadhu atillee gaafii siyaasaa keessan seenin waan ammoo hawaasni kun sirraa fadhu waan inaan si gaafadhu akkilee takka ifa godhaaf yoo deemte namni kun si hubata nama kumaa fi 700 si ilaalaa jira waan taateef shaarroo. Akkasitti waan hubatte bareedaadha. Ayyee tawaa'ee oduu gammachiisaadha. Wanti ati addatti beektu hin jiru garuu akka irratti hojjetamaa jiru akka beellamni jiru quba qabda. Wanti addaa wanti ani hin beekne taate beektu jira san keessa jechuudha. Ta'in hin beeku hin jiru waan gaariin akka jiru hin dhagee. Wanni san maal naan jeen ammas. Taate. Isirraa dhaabee siin hin jiru taate shaarroo. Dheengadda michoodhaa wajjin hoggaa soitu achirratti jechuudha. Waa darbattee turte wanta darbatte san nama hedduu biratti muufii uumtee turte arraba biraan baanu nan lakkaa'u jira sonti maaliif gaddeebimanni afyaanii sirreessaa maachiin godhaaf walakkaloo maachiin titti wattu deebiboo ayyee dantee jira nara lakkaa'ee dhiifama. Michoo achirratti hoggaa waa lafaan deddeeffatan gabaree badawe. Jecha bareedaa miti jecha gaarii miti kan inni jechi sanis safuudha balleessi sanis obboleessa kiyya dhiifama. Gabaree badawe hoggaa jettuun achirratti hawaasni keenya nuti hundi gabareedhaa hawaasa bal'aa haadha abbaa keenya shaarmaarkeen akkamitti itti qoosa akkamitti hojii isaanii jireenya isaanii arraba godhee akkamitti arrabsichaa turanii gabareen arraba shaarmaarkee. Wallaahi arrabaa miti. Balleesseetiin jira obboleessa kiyya diinaawol uummanni Oromoo kanarratti dhiifama akkanaa godhu boo silaa garaan ittiin jabaatanii dhiifamaan jaan. Ayyee laate ayyeta biraati tanuma tanaa wajjin wal fakkaattu waan lamaatu jira gartee waliin jireenya hawaasa keenya magaalaa Dirreedawaa keessattuu shabaabbota dargaggoota jidduu jechoota lamaa jira jecha san atillee gartee akka dargaggeessa magaalaa sanii kadhalataa tokkotti walumaa keessa jirtanii jecha waxanii fi maxxee jechuutu jira. Jechi sanii waxanii hajuu kun maalirraa ka'ee maxxee hajuu kun maalirraa ka'ee shaarroo kiyyaati gaa sirri keessa beeyta ifiifillee bulchitoota keessa. Kuni maal seete kunilleen wanni akkanaa kun yoo rabbi jee nisirraa wajeeti yaada waxanii gizee jaan ijoollee achi keessa dhalatte jechuudha maxxee jechuun dhufee jaama akkas jaaniiti kana haasawan beeyte tanaafuu nuti gaa warri Dirreedawaadhaa. Dirreedawaa keessa dhalate ammaatis ijoolluma Dirreedawaatii miti Dirreedawaa keessa dhalate tanaafuu ati amma waxanii siin jaan achirraa dhufe immoo maxxee jaanii tanaafuu wanni kun yoo rabbi jeenis irraa kunis gaa kun ammas yaada namni tokko waan kana seriously gartee hoggaan kaasu waan hin kaaseef hin qaba maqaa maxxeetii fi maqaa waxanii kanaan ijoollonni keenya magaalaa san keessaa hoggaa puush ta'an hoggaa dhiibamaniitu mul'ata. Keessattuu rogaa aartii fi jireenyaati waan takka wajjin wal qabate waxanii namni ja'amuu fedhu dabuu birraa haa dhufu ijoollee Haayila Maariyaam Looyizii harka guuree magaalaan naqasan illee haa taatu sawwaxanii jaamtii ijoolleen Haramaatii fi Qarsaa achuma Kombolchiraa dhufte maxxee taateeti mul'atti ilaalchisan sirriidha. Sirrii miti lakkii. Ayyee namoota biraatiif illee qaba keenya ta'u aya kun kana asmaan bira dabra bakka takka waan takkaa jira. Video takkaan dhageeffadhe shaarmaarkee kiyya. Video takkaan dhageeffadhe video irratti gartee akka jettu kanaan dura ati shaarmaarkee kabajamoo kantiibaa keenyaa fi
إبراهيم يوسف اللي أكا ولدت نقوف نغورسا ترتي سيقولي أما هو أكملت خان عندي بتاعجت فيديو سن يعني جاء فيديو سنين أسرع في دمو وانت سن نجرتي مونجرت واني نمني برا واني جو سمو نمات بس فيديو سن أيدو أنا جتشا كنا جيمبيو أن جتشا كنا جيمبيو أو نما بولشين سخين يتوكو إن بربادو فولاد رافي اللي بربادو مالف ربي قد تموتمان موتمان تنافو موتمان كن يجيب فتشو كمنا الراس بروس أكل جسنا مناج أتي سيران جت مونجر نيجسن أبو أن جتشا كنا فولاد رافي اللي نمان ينجو والله وبالله فولاد رافي اللي نمان ينجو فيديو تجرا فيديو تنا هذا كيف فتني مسائل اللي مرتيساني كم ترى أكسنا جت بكيسين جت هاي مي فيديو إني خجو خا إني جو مينا مي أنو نقري أيا أفني تركي هيا فيديو توني سوشيال ميديا رك دي فهمته دقيقة مراسة خيسة فيديو توني ترى خا فهمته وصون دابتين جتشو مي خشيرة شيرة خشيرة هاسو شيراتي والله شري وانا ما كابتا مشو نو هاسو شيراتي والله لا وانا ما كابتا مشو مي دقيقة فدا تابي شرية تابي دابا شنتلي دواتي مالف كده كت شرية ميت يا شرية ميت مي عبتتو تابي المدينة ربي ولا أنتم ما سيأخذوا يوم في لا ما أنت نرجع إنه ما كان جيد بدخان أو دك مربي لا جيد خارج خيسات إنساني قافلو والله وبالله أنا سوا كنا تكا جيد سنبيه والله وبالله جينا والجيب خنو بكتنا هذا تكا جيب بيه خدينا وال هاي أنت تكا جيب بيه خاصة كنا هو جنتوا ده يعني بتشوف كم نجزي عنده وحلقة قرن بقرن بكتير أكس خنا كسينا وبردو اوكي يه با خنا غا فيديو تجرا وان تادب اني وان كبا فيديو خجرو انا جي بر فيديو جرغزي بر انا جي لا الغزي في دلغا دليزو ربي سودا تشا دلغي مالف جنان برواتي سنيتو تابيتي غافو اما ابريكا سيولسينو زغنتا اما يدليزو هوجي خيتي سيوجي سينا فيديو جرغزي تو فيديو اني ابلو دانا كنا غودي جو فيديو نكس جوسني بر فيديو لما ديت بدولي شرما كيجي تشخل دينا ربي سداد مالي ابري برو خسيو جسينو هوجي خيتي بيخ اني بيخي فيتي يا جتو تنجرو بيخ وان جرو موس غا في خيتي ام قال لا تي جوجر فيديو جرغزي تبر اكانا وان جي غور جرتا اكانا جي خلا لك كسيمي خدينا لك كسيمي لا روندي بيخو قبضو دينا بر امي سين نجت ملي انا جيني سيران غزين انجو فيديو نجرا اني سنجنغا اني سما كجورنالست توكوتي وانين دغي دبافچو دابسي غا فيديو جرا يكبر فيديو جرا غزين جوتو انا كان فيديو دان دابدي سيران جي اكس فكيس جرتامي نو اكسي لما خنا غافي خنا لا غافي خني غافي لي سراني غمني الروتا رب لي وانا في بين غافتون انا ابا بدينا نغويس وان برا وان تك وانتي يا نخي نو فيديو جريتي انا كابا بدينا غدو جرتا بر سري بدينا هيا غما براتي نملي وان خنا وجي والقبتو شارماركين مغالا سان خيسه تغرتي نموتا اساتي دبتنيسته جولي مغالا سان كيس جرتو نمني سياسه دام بساسا جرو اسا فيديو تو فيديو ما كنا خنا نمني كاس جو خنو لين نمو مسد دياتن خنا وانتو خني جبت مون جبت رايد دينا اور جتيتي في حاسو فدت من كم خنا ناسين خا غافي اكنا كم نغافتا غافي اكنا اني موت ما دو ما دي مي خني غدو دندو غافي اكنا غافتو لي سراني كنا مرفا كوتي واينا سيغافا دوني جرتي نجرتي نجرتي سنو مالي وانت قبدو ما انا غافتا نتو وانا كنا كنو جتيتي انا كميتي وانا كنا غدا هاي انا واسف داوودي تامو انا واسف داوودي تا واسف برسيسا اكمتي وانا كنا غدا دينا او رب سنو بيتو غدو يتيتو مغرتيو غواستني مريدا والله لازم ان ما عذاب الرخر جنة انا من قبر رب ليس يوسو بيتو نو جابر فانا غافو يسان